Misoomni guddinii fi imalli badhaadhinaa uummataaf waadaa seename hundi tokko lamaan lakkaa'amee hojiitti hiikamaa jira. Imalli jijjiirama waliin wal qabatee dhufee karaa hundaan milkii bareedaarra jira. Kun immoo kan ta'e jijjiirama dhufe waliin wal qabatee waadaan galamee dhugumee mul'achaa jira. Guddina saffisa ta'een Itoophiyaan waadaan galameef argaa jirti. Kanumaan wal qabatee mootummaan Finfinnee miidhaginaan abaabotaatii argamaa jiraachuu waan beekamudha. Kun mirkaneeffachuuf akka ta'utti gootittiin kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ji'a 3 gidduutti hojii jalqabamee xumuramee hojiirra akka ooluuf waadaa galamee fiixa ba'umsa argachiisuuf tattaaffii cimaa taasisaa jirti. Misoomni guddinii fi imalli badhaadhinaa uummataaf waadaa seename hundi tokko lamaan hojiitti hiikamaa jira jechuunis kana. Irra caalaatti immoo jijjiiramni qabatamaa magaalaa Finfinnee keessatti dalagamaa jiru waadaa gochaan dhugoomee kan mirkaneessudha. Finfinnee naannoo Birbirsa Gooroo ji'oota 3 duraa maal akka fakkaatuu fi yeroo ammaa kana immoo maalirra akka jiru ilaaluun jechi gochaan akka dhugoomu hubachuun ni danda'ama. Finfinnee Itoophiyaa fi Afrikaa madaaltu ijaaruun badhaadhina biyyaa mirkaneessuun ni danda'ama. Finfinneen akkuma maqaa ishee abaaboo fakkeessina jedhamee yeroo ammaa jiraataa magaalaaf michuu ta'uu bira darbitee akka Afrikaatti illee bakka bu'uu dandeessedha. Kana malees oomisha qamadii biyya keessatti cimsuun qamadii warra Awurooppaanotaa achuma gamatti dhiisuun kan danda'ame waadaa galamee waan dhugoomee fi Itoophiyaaf wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun hawwii bara dheeraa dhimma gaafatee fi abjuu fakkaatu ture. Tarsiimoon muummicha ministeeraa yeroo ammaa mirkanaa'ee jira. Wanti fagootti kunnoo jedhamaa ture kunootti jechuun amma dubbiin abjuu fakkaachaa tures qaamaan mirkanaa taatee jirti. Biyya akka biyyaatti uummanni akka uummataatti itti fufuuf walabummaa nyaataa sadarkaa olaanaa mirkaneessuuf hojii manaa cimaa fi ifaajii gaafatu ta'us akka biyyaatti irra aannee jirra. Bara bulchiinsa bichuu miilli kadhaaf mandara warra lixaa sootiluu harka gara warra lixaatti hiixatu hinumaa hin jirre. Har'a xurii gooticha Oromoo abbichuun tattaraariin qonni oomishnee irraa hafaa ta'uun of sooruu dandeenyeerra jechuun Itoophiyaan of mul'isaa jirti. Somaalilaandiin ulaa galaana Itoophiyaaf qopheessitee ifa taasistee jirti. Pireezidaantiin Somaalilaand turtii afgaaffii dhiiraa The Economist waliin taasisaniin bakka sirrii ulaa galaana Itoophiyaan yeroo dhiyoo keessatti wal harkaa fuudhinsa raawwattu ifa taasisaniiru. Bakka buufata galaanichaa Itoophiyaaf dabarsuuf qophaa'uu isaanis ibsaniiru. Bakki adda ta'e kunis naannawaa galoo galaana Eden bakka galaanaa gadi fagoo kan ta'e Buluu Haarii fi Loga Hayaa gidduutti kan diriirfamu dachee galaanaa kiiloomeetira 20 ta'udha. Bakkichi seensa galaana diimaa irratti kan argamuu fi Jibuutii irraa kiiloomeetira 130 fagaattee kan argamu yoo ta'u magaalaa guddoo lammaffaa Yemen taatee Eden irraa kiiloomeetira 265 bakka tarsiimawaa daldalli guddaan addunyaa qaxxaamuree darbuu fi hudha galaana dhiphoo ta'ee Baabel Mandab irraa kiiloomeetira 200 fi bakka seena qabeettii godina Asab irraa kiiloomeetira 300 fi Moqaadishoo irraa kiiloomeetira 2300 fagaattee kan argamudha. Waliigalteen yeroo darbee taasifames gara waliigaltee idileetti kan jijjiiramu yeroo ji'oota lamaan kana keessattidha. Egaa kun milkii irratti milkii Itoophiyaan argaa jirtu imala Dr. Abiy Ahmed ta'uu dagachuu hin qabnu. Oduu wayitaawaa kan isin biraan geenyu Kiilolee Miidiyaadha. Turtii gaarii qabaadhaa. Galatooma.